jirtanitti nageenya iddoo isin jirtanitti ilmaan Oromoo boonaaf barreentuu ilmaan Oromoo qulqulluu taatan biyya alaaf biyya keessaa kan jirtan laggeen qaxxaamurtanii Saharaaf qurxummii garaa irraa haftanii biyya ormaa keessa faffacaatanii bakkuma jirtanitti haala gammachuus ta'e haala gaddas ta'e kan keessa jirtan ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi koo isin haa ga'u isiniin jecha kanatti aansuudhaan yuutuubii kana laayikii sabskraayibii gochuu hin dagatinaa isiniin jecha wanti isiniif qabadhee dhiyaadheeru jechoota hayyoota kan beekaadhaan barraa'ee lafa taa'ee isiniif qabadhee dhufeera. yuutuubii kana sabskraayibii gochuun dagatinaa hanga dhumaatitti akka dhageeffattan jaalalaaf bajjaadhaan isin gaafadha. Jechoota hayyoota hiyyeessa jechuun nama qarshii hiyyoome osoo hin taane nama sammuu hiyyoomeedha. Beekaa jechuun nama dogongora ofii ofitti beekee irraa sirraa'edha. Lukaan qixxeessuuf kophee muran malee kopheen qixxeessuuf luka hin muran. Mo'uu jechuun tokkoffaa ba'uu qofa osoo hin taane jijjiirama agarsiisuudha. Barachuu jechuun barumsa keessa darbuu osoo hin taane barumsi nama keessa darbuudha. Barumsa barattee yoo qoramtu jireenya immoo qoramtee baratta. Namni si sobu wajjin gammaddee kolfuu irra nama dhugaa sitti himu wajjin gadditee boo'uu wayya. Nama carraa gaarii qabu osoo bishaan galaana keessatti darbaniyyuu qurxummiin afaanitti qabatee keessaa ba'a. Obsi guddaan dhagaa yoo afeelu aariin xinnoon bishaan bobeessiti. Yeroo tokko gammachuu guyyaa tokko gadda waggaa tokkootti jijjiirama. Nama kabajuun mallattoo sodaa yookaan lugnummaa osoo hin taane bilchina sammuu fi dandeettii fageessanii yaaduuti. Jireenya fooyyessuudhaaf yaaliidhaan shaakala. Ati taasiftu keessatti kufaatii si mudatu kufaatii osoo hin taane akeektuu galma gahiinsa yaalii keetiiti. Addunyaa tana irratti harreen akka namaatti yaaddu jiraatu baattus namni akka harreetti yaadu hin dhabamu. Akka addunyaatti yaadi akka naannoo hojjedhu. Akka addunyaatti yaadi akka naannootti hojjedhu. Dhalli namaa wanta haaraa argannoodhaa yoo uumu yookaan kalaqu kan nama gammachiisu yoo ta'u garuu ofii isaaf uumamuu yookaan kalaqu yoo irraanfatu immoo kan nama gaddisiisuudha. Kan nama qaanessu ba'aa guddaa sammuu irra baachuu osoo hin taane sammuu hin yaanne baachuudha. Yoo rakkoo si mudate saniif yaaduu osoo hin taane akkaataa rakkoo si mudate san keessaa itti baatu yaaduu qabda. Osoo dhugaan kophee hin godhatin dharti addunyaa naannofti. Mucucaattee dugdaan yoo kufte balleessaan kee ta'uu kan hin dandeenye yoo ta'u balleessaan kee ta'uu kan danda'u kuftee yoo achitti hafteedha. Wal beekuu irra walii beekuu wayyaa. Bishaan kadhannaan argamee dheebuu nama hin baasu. Saree yeroo hunda duttu akka hin birmanneef of gooti. Kan nama nyaatu dukkana osoo hin taane wanta dukkana keessa jiru. Irra caalatti kan dinqisiifatamuu qabu namoota addeessa irra qophatan osoo hin taane
namoota akkaataa isa addeessa irra ittiin qobatan barsiisanidha. Addunyaan tun sirrii waan tokko eegdi. Addunyaan tun sirraa waan tokko eegdi waan ta'eef waan gaarii tokko hojjedhu. Kaayoo ofii galmaan gaachuuf dhama'uun hadhaaf dhamaatii kuraawaadha malee boruu firii dhadhamanii isa mi'aawaadha. Nama shakkitu hin mindeessin, yoo mindeessites hin shakkin. Wanti calanqisu hundi warqii sitti hin fakkaatin. Jiraachuuf nyaadhu malee nyaachuuf hin jiraatin. Waggaatti jiruu dabali malee jirutti waggaa hin dabalin. Riqicha muka tokko irraa osoo hin bahin dura gorora takka liqimsi. Balbalti carraa takka yoo si jalaa cufamte, yoo ati abdii kutuu dhabde tan biraa siif banamti. Gatii yeroo beektu yoo barbaadde atileetii maayikiroo sekondii tokkoof moo'ame badhaasa madaaliyaa warqii dhabe gaafadhu. Gatii yeroo beekuu yoo barbaadde atileetii maayikiroo sekondii tokko moo'ee badhaasa madaaliyaa warqii dhabe gaafadhu. Bu'aa qabxii boruu yoo feete barata qabxii 0.5 qormaata kufe haasofsiisi. Angoo qubaan si filan ufi hin tuulin. Quba irraa si buusti. Beekumsa qabduun hin boonin. Kan si caaluu beeku hedduutu jira. Namni hin beekaadha ufiin jedhu wallaalaan akka isaa hin jiru. Hanga dandeettii bara baraan jireenya kee jijjiiri malee akka barri wal sitti hin jijjiirre. Barcumaa fi kabajaa abbatu uf jalaan deema. Bara rakkoo bishaantu muka namatti kora. Waan garaa namaa baatu wadalli harree hin baatu. Lafa fardi sangaan hin jirre maxaanatu irratti arreeda. Kan ati jechuu qabdu biyya too maannaa goote jechuu osoo hin taane an biyya kootiif maal godhe jechuu qabda. Baay'ee haasa'uu irraa baay'ee dhageeffachuu filadhu. Hojii guddaa karoorfamin irraa hojii xinnoo hojjette caala. Bara jireenya kee keessatti yeroo dheeraa taa'umsa dabarsitu irraa yeroo gabaabduu hojiin dabarsitu bu'aa guddaa siif qaba. Namni sabbata godhatanii mul'itti hidhatan bofa namatti ta'ee nama idda. Akkuma jaalalli jiru jibbaanis jira waan ta'eef icciitti yeroo jaalalaa haasoftan yeroo jibbaa haasa'uun wallaalummaadha. Jaalala dhugaa fageenya karatti hin daangeffamu. Jaalalli dhugaa fageenya karaatiin hin daangeffamu. Jaalalli dhugaa furtuu jireenyaati. Jaalala dhugaa ibsa addunyaa fi gaaddisa jiruuti. Namni jaalala dhugaa kuufsise guulii harkisa lafaa ittiin hin gaafatamu. Dhiira rabbii waaqaaf hin jimbiilfannetu jaalala dhugaatiif jimbiilfata. Dhiira qawweef hin jimbiilfannetu jaalala dhugaatiif jimbiilfata. Yoo nama taate fedhii keetiif osoo hin taane kaayyoo keetiif dursa kenni.
kanaaf jecha hayyoota akkana fakkaata isiniin jedha lammii koo YouTube kana subscribe like gochuun dagatinaa jaalalaaf kabajaadhaan isin gaafadha galatooma